Hordoftoota keenyaa kun Finfinnee News Networkidha. Oduu qabannee dhiyaanneerra turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Kallattiin gara oduu sanatti isin ceesisa. Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu yeroo kanaaf isin dhageessisnaa oduu waliin hangamteessa sabaatiin. Murni paartii badhaadhinaa jedheef waamuu badii takkoon alatti ilmaan Oromoo jumlaan hidhaatti guuraa jiraachuun dhagahame. Murni gadaasaa xumuratee ilmaan Oromoo kaan ajjeesaa kaanidhaa dararaa itti jiru kun guyyaa kaleessaas dargaggoota Oromoo sababa Oromummaa isaaniif qofa quuqaman magaalaa Finfinnee keessaa ukkaamsuun itti fufeera. Haaluma kanaan dargaggoo amma duraa irra deddeebiin hidhamaa kan ture dargaggoo Gumii Surrichoo Laayyee ammasii eebilaa gaafa 20 bara 2022 hiriyaasaa Galmaa Tarii Nuuraa kan jedhamu waliin tika mootummaa piipiin magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Caffee Mudaatti butamuun dhagahameera. Oduu biraan gaazexeessitoonni miidiyaa ONN Dassuu Dulaa fi Biqilaa Amanuu akkasumas miseensonnii fi qondaalonni ABO namoonni 16 guyyaa kaleessaa marsaa sadaffaaf mana murtii waliigala Calcalitti dhiyaachuun dhagahame. Haaluma kanaanii oolmaa dhaddacha kaleessa ooleen manni murtii Calcalii yeroo arfaffaa fi mormii sadarkaa duraatiif wixata caamsaa gaafa 3 bara 2022tti beellama qabuun galmee mana galmeetti jaallan kanneen ammoo mana sirreessaa Adaalattiitti deebi'uu isaanii FNN odeeffateera. Namoonni mootummaa kanaan yakka tokko malee hidhamanii jiran keessaa Qaasim Abdullaahi Abbawaarii, Seefuu Abbaatamaa, Muhammad Waadoo Buusee, Dassuu Duulaa Gashee, Lammii Tasfaayee Barartii, Biqilaa Amanuu Abbaa Shoomaa, Kaalifaa Abdulfattaa Abdurraahim, Muhammad Isaa Yusuf, Toofiq Amaar Rooba, Adinaan Yusuf Abdoo, Najaash Muhammad Amin, Usmaan Adam Ahmed, Daraaraa yookaan ammoo Tarree Kumaa Asaffaa Baacaa, Callaa Ismaa'eel, Muhammad Ahmed Muhammad, Dachaasaa Wiirtuu fi Kaayidar Seed Jiloo jedhamu. Godina Wallagga Bahaa Ona Limmuutti uummanni Oromoo hidhamaa jiraachuu fi haga ammaatti namoonni 14 ol gumuzootaan ajjeefamuun isaanii gabaafame. Yeroo ammaa kanatti kallattii hundaan uummata Oromoo irratti labsii daguuggaa sanyii fakkaatu guyyaa guyyaadhaan mul'achaa jiraachuun kan beekamu yoo ta'u, haaluma kanaan Ona Limmuutti uummanni Oromoo gumuz ajjeefaman namoonni 14 gahuu isaanii fi kaan ammoo as buuteen isaanii dhabamuunis dhagahameera. Akka kanaanis namoonni maqaan isaanii Tasfaayee Waaqjiraa, Baqqalaa Ayyaanaa, Faqqadaa Yaadataa, Taakkalaa Dhiinsaa, Lammeessoo Baaroo, Almoosaa Fufaa, Namoo Waariyoo, Dhiinsaa Kabbadaa, Duree Shawaa, Dammee Dabalaa, Masrat Tolasaa, Askaalaa Jogoraa, Buzneesh Teessoo, Naggaa Tarrafaa kan jedhaman guyyaa 4 keessatti kan ajjeefaman yoo ta'u, namoota fayyaasii poolisiin addaa Beenishaangul Gumuz guuranii akka deeman odeeffannoon gamasii baatanii addeessiti. Uummanni kun osoo miidhaan kana caalu isaan hin mudatiin humna dafee qaqqabee baraaru waan barbaadaniif Oromoon biyya keessaa fi alaa sagalee akka ta'aniif FNN yaadachiiseera. Egaan hordoftoota keenyaa itti aansuudhaan waa'ee magaalaa Oromiyaa kan finxaaleeyyii Amaaraan dhabama taasifamte kan lafarraa haqamte abiddaan gubamte magaalaa Oromiyaa Fixxee Boqqoo jedhamtu ilaalchisuun BBC'n gabaasa gidduu kana maxxansa ilaalchisee waliin turtiin keessan waliin haa ta'u jenna. Egaan Fixxee Boqqoon magaalaa baadiyyaa naannoo Wallagga Bahaa Fixxee Boqqoo magaalaa jedhamtu magaalaa baadiyyaatti kan argamtudha. Yeroo garagaraatti finxaaleeyyiin Amaaraa Wallagga Bahaa keessatti deddeebi'uudhaan weerara geggeessuun uummata Oromoo nagaa naannoo sana jiraatan irratti duula gara jabinaa raawwachaa turuun isaanii ni yaadatama. Haala kanaan
manneetiin uummataa qabeenyi uummataa gubachaa turuun isaa ni yaadatama. Akkasumas immoo lammiileen Oromoo meeshaa maleeyyiin yeroo garagaraatti ajjeefamuu isaanii Finfinnee News Network gabaasuun ni yaadatama. Haaluma kanaan BBC'n kaleessa akka maxxansetti magaalaan baadiyyaa Fixxee Boqqoo jedhamtu kun finxaaleeyyii Amaaraan barbadaa'uu ishee gabaasee jira. Mee Fixxee Boqqoon kun maali kan irra ga'es egaan hordoftoota keenya mee Fixxee Boqqoorra maaltu ga'e kan jedhu walumaan ilaalla. Akkuma BBC'n gabaasetti Fixxee Boqqoon mandara yookaan magaalaa Oromiyaa haleellaa abiddaan onte yookaan lafarraa balleeffamte yogguu taatu baha Wallaggaa akka isheen argamtu BBC'n gabaaseera. Egaan Fixxee Boqqoorra maaltu ga'e yoom kan jedhu kana mee waliin ilaalla. Rakkoon kun kan raawwatee wixata amajjii 24 bara 2022 ganda baadiyyaa yookaan magaalaa baadiyyaa namoonni muraasni keessa jiraatan irratti kan raawwatedha. Gaaf sana guyyaa keessa naannoo sa'aatii 11tti dargaggoonni hidhatan gareen gurmaa'anii gara ganda Fixxee Boqqoo jedhamuuf lixa Oromiyaatti argamtu galuun dhukaasa banan manneenitti ibidda qabsiisuu eegalan. Uummanni gaafas lubbuu isaa oolfachuuf baqatee faca'ee haga ammaatti qe'eetti hin deebine. Lubbuun namootaas darbuun gabaafameera. Egaa Fixxee Boqqootti maaltu ta'e? Jiraataan ganna 55 obbo Guutaa Nageenyaan maqaa isaanii kan jijjiirame magaalattii keessatti dhalatanii kan guddataniif ammatti achii baqatanii da'oo keessa maatii isaanii nama 8 waliin kan jiraataa jiran waan guyyaa sana ta'e akkanaan BBC'tti himan. Meeshaa gurguddaa kan hidhatanidha. Alaabaa warra Gimboot 7 jedhamu sana qabu. Warri ulee baatan ulee isaaniitti maratanii warri kaan addatti hidhataniiti kan isaan arreedaan fiigan. Akka maanguddoon taateen kun wayita raawwatu ijaan argeera jedhan kun himanitti hidhattoonni Amaaraa kunniin galgala sa'aatii 11tti kan achi gaan hanga sa'aatii 3tti haleellaa raawwachaa turan jedhu. Amma sa'aatii 3tti achi keessatti deddeebi'anii sirbaa turan. Halkan ba'an. Waan guman gubanii, waan fudhatan fudhatanii deeman. Waan isaanitti tole fudhatanii isa hafe immoo qottoodhaan falaxanii televiizyinii diida baasanii mi'a mana sagadaa jiru gadi guuranii isa gubate gubanii isa gubachuu dide ammoo caccabsanii sa'aatii 3 keessa bahan jedhan maanguddoon kun akka BBC'tti himanitti. Maanguddoon kun dhuunfaatti manni isaanii jalaa gubachuuf qabeenyaan hangana hin jedhamne jalaa barbadaa'us himan. Boqqolloo hektaara 3 ta'u kan sassaabamee achumatti gubate. Mana koo jalaa mootora fudhatan. Manni koo mi'a mana guutuu wajjin gubate. Lubbuudhumaan baaneka jedhan jaarsi kun. Suuraan saatalaayitii BBC'n tamsaasee maal mul'isa? Dhiyeenya kana bulchiinsa magaalaa ta'uun ishee kan himamu Fixxee Boqqoon qonnaan beekamti. Lafti ishees qonnaaf mijataa kan ta'eef oomishni kanneen akka boqqolloo, boloqqee fi lawuzii fa'iin itti oomishu. Gaafa taateen kun yeroo jalqabaaf dhuma amajjii keessa mudatutti oomishni gariin ooyiruurra ture. Kaan ammoo sassaabamee tuulameera. Obbo Guutaan ooyiruuma irratti otoo boqqolloonsaa hin cabin gara investara 5tu jalaa gubate. Hektaara 300 fi 400 ol kan qaban
tokko tokkoon isaanii akkuma jirutti gubate jedhu. Suuraan saatalaayitii dhaabbata Planet Labs jedhamu irraa argames kanuma mirkaneessa. Suuraaleen sadan arganne akka BBC'n jedhutti argatan kun kan qulqullina olaanaan guyyoota amajjii 16 25 2022 kan argamedha. Kan amajjii 16 irratti kaafame magaalaa Fixxee Boqqoo kan oomisha qonnaan marfamtee jirtuuf suuraalee yeroo kaanirraa adda hin taane mul'isa. Lafa gubatee muraasa ganda gama bitaan jiruun alatti. Akka jiraattotarraa odeeffannetti akkasumas suuraaleef maxxansaalee miidiyaa hawaasummaa irraa maxxanfamaniif suuraa saatalaayitii akka agarsiisutti haleellaan manneeniif qonnaa irratti ibidda qabsiisuu inni hamaan kan raawwate guyyaa wixataa amajjii 24 yookaan akka lakkoofsa Habashaatti gaafa 16 ture. Amajjii 16 jechuudha. Suuraan ittaanee argamu borumtaasaa gubbaarraa saatalaayitiin achirraan darbuun kan kaafame innis amajjii 25 ture. Suuraa kanaan magaalaan baadiyyaa kuniif naannoon ishee gurraacha'ee gubatee mul'ata. Inumaa wayita aarri gara waaqaatti ol aaru kaafamuu danda'eera. Gubbaatiin inni hamaaf guutummaatti ganda kanaaf naannoo ishee manca'ee kan mul'atu suuraa bultii 28 ka'een. Lubbuun namaa manneen hedduuniif oomishni hektaara 100 hedduutti lakkaa'amu manca'uu gabaafameera. Egaan BBC'n akka gabaasetti finxaaleeyyiin Amaaraa hidhannoo gurguddaa hidhachuudhaan magaalaa baadiyyaa Fixxee Boqqoo seenuudhaan manneen jireenyaa hawaasaa mancaasuun, qabeenya hawaasaa gubuun, meeshaa hawaasaa kan akka mootoraa, kan akka midhaanii kan saamuun, kan fuudhanii deemuu hin dandeenye hawaasa hin hidhanne kana keessa qe'ee isaanii keessa seenanii kan isaan barbadeessan gara jabinaan akka inni ture BBC'n gabaase. Akkuma suuraarraa argitanitti suuraa saatalaayitii Planet Labs jedhamurraa kan mul'isu kan amajjii 16 kan harka bitaatti argamu amajjii 25 guyyaa tokko booddee jechuudha. Manca'inni kun qabeenyi gubamuu booddee guyyaa tokko booddee kan mul'atuuf gaafa amajjii 28 kan mul'atudha. Aarris naannoo sanatti mul'achaa akka jiru kan mul'atudha jechuudha. Haala biraatiin qabeenyi uummataa gubatee barbadaa'ee suurri ni mul'isa kan BBC irraa arganne. Egaan hawaasa Oromoo, lammiileen Oromoo haala kanaan finxaaleeyyii Amaaraan mancaafamaa, qe'een isaanii gubachaa, qabeenyi isaanii saamamaa, lubbuudhaan ajjeefamaa, wabii dhabuudhaan qe'ee isaanii keessatti kan isaaniif dirmatu dhabanii rakkina guddaa irratti argamu. Egaan mootummaan naannoo Oromiyaan bulcha jedhu finxaaleeyyiin Amaaraa kun Oromiyaa seenanii qe'ee Oromoo haala kanaan yeroo isaan itti barbadeessan magaalaa baadiyyaa Fixxee Boqqoo jedhamtu kanas yogguu isaan itti gubanii balleessanitti hagammaatti waan tokko hin gabaasin jiraachuunsaa, hagammaatti tarkaanfii tokko hin fudhatin jiraachuunsaa, akkasumas immoo humnoota finxaaleeyyii Amaaraa kana yeroo garagaraatti ofii isaatiiyyuu horii maallaqa guddaa naannoo Amaaraatiif gumaacha gochuun hidhachiisaa jiraachuunsaa, humneessaa jiraachuun isaa ni beekama jechuudha. Egaan waan Fixxee Boqqoo ilaallatee kan gabaasa fudhannee dhiyaanne haguma kana mee yakka finxaaleeyyiin Amaaraa naannoo Oromiyaa bakkoota biraattis raawwachaa jiran gaafii deebii jiraataa Oromoo jiraataa Walloo tokko waliin qabannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u jenna.
madaadhuma sana baadhatanii akkamitti jirume? Madaan isaanii kan xiqqootu ganduma keessa jiranii warri madaan itti jajjabaate manni fayyaadha hospitaalli maqaa jira manni fayyaadha buufanni fayyaa maqaa jira malee fuuldama jira. Kanaaf inni haalaan lubbuun qabde manuma hakimii isaan jira inni immoo itti lubbuudhaaf kan hin rakkifne manuma ofiitti wallaanamaa jira aadumaan. Meetti ilmaamaan hagam ta'u namoonni mana wal'aansaa itti geeffamanii jiran haalli fayyummaa isaanii yookiin madaan isaanii kun itti ulfaate kan mana yaalaa dhaqan hagam ta'u darbee immoo irra guddaan isaadha namni 35 ta'an akkas garuma mana fayyaa jiran irra guddaan isaanii mana achi jiranii oromoo namni parsantiin 90 manuma fayyaa san jira maqamanni yoo maqama parsantii 90 sun mana fayyaa jiraatu malee maqamaaf isaan garaagarummaan mana ofii jiruu fi mana fayyaa jiraachuu malee wanti jiru waan jiru. Maaliif? Yeroo darbe isa waan waraanni TDF'dha naannoo sana irratti qubatee jira qabeenya waan jiru achiis waan saamaniif ergasii mootummaan amma hagas hunda waan meeshaa gaafa hin gashinii fide. Manni wal'aansaa hospitaalonni jiran illee meeshaaleen wal'aansaaf oolan qorichi waan keessa baay'inaan hin jirreef mana ofiitti dhukkubsachuuf achiis garaagarummaan qabudha kanaan jechaa jirtanii. Mootummaan fakkeenyaaf mootummaan godina addaa naannoo Oromiyaati kan jedhamu mootummaan naannoo Oromiyaa wanni gargaarsaa uummata kanaaf godhe jira. Yoo gochuullee baate immoo maqaadhumaaf illee isin cina jirraa jedheeraa waa moo ibsa wayiillee baasaniiru akkamiin maal isin deeggaran? Deeggaruun isaanii waa hafeessuu osoo baga balaan kun isinirra bu'ee balaan kun baga isin qunnamee osoo nuun jedhanii nuti akka nu deeggaran lakkoofna. Maaliif jennaan sagalee jedhannee eekkansuu ta'a osoo akkasuma baga balaan kun isinirra gahee jedhamee namni namaaf eekkamsuu ta'a. Silaa nuu fudhannan mootummaan naannoo Oromiyaa jiraatuun isaatu nuuf shakke yeroo ammaa kanatti. Ibsa baasuu dhiisii jiraatuma lubbuun isaaniitu jiraatu maaliif sabaasan nuti guyyaa dhukkaasni nutti ta'u dura guyyaan tokkotti naannoo Amaaraa naannoo sana shawaa kaabaa kana dhufaniituma waan hojii wahii waan ta'een beeku achirra deddeemanii bashannanii garagalanii maal waan keenya qaban jetteeti. Tole. Waan keessa isaanii gabbisuu malee. Tole. Warri godinaa fi aanaa maal jedhan waan kana irratti? Warri godinaa fi aanaadhaa amma yeroo kana rakkoo deemu kana namni gargaaru nama mootummaan tarkaanfii irra fudhatu nama waliif birmatu barbaadullee akka hin birmanne jedhanii nama dhorkaa turan malee uummanni hagaas mana lubbuun namaatu waa miidhamuu ture osoo namni waliif birmate bakka jiru bakka namni hanqatetti waliif birmata ture haaduma isaatiin uummanni sun ta'uu waan dandeenye mootummaan daangessee uummata sodaachisaa waan turaniif ajaja mootummaa naannoo Amaaraa fudhatanii akkasuma waan deeman malee waan uummata ofii cinaa dhaabbatan hin taane maqamaaf inni maqaan godinichuma maqama qofa. Walumaa galatti mee haalli amma naannoo torbee darbee lolli keessatti gaggeeffamaa ture amma maal fakkaata haalli nageenya naannoo sanii jechuudha? Nageenyichi ammaaf dhukkaasni waan jiru rakkoon garuu ati har'a dhukkaati moo boruu dhukkaati moo gaaf kaan akkas dhukkaasni weerarri nurra banama moo jedhee namni sa'aatii 24 afaan soomanaatiin afaan ramadaanaatiin halkanis guyyaas ilaalaatuma meeshaa isaadhaa nyaachifateetuma taa'aa oolaa jechuun sa'a 24 hojii waan jiru isaanuma eegaa. Halkan darbe halkan sa'a 8tti waraanni dhukkaasa banee diinni dhukkaasa banee dhufaa jira jedhanii waliin birmataa turre. Sunis akkasumatti akkuma gadi dhufaniin bariisanii akkasuma wallaalaa oolee nama lafa qabate oggaa argennis waa achuma bakkuma jiru taa'aa oolee gargar gala jechuudha. Sa'a 24 eegitiidha nuti bara karrarraa kaasee namni eegituma hin jiraa'u halkanii guyyaa. Nageenya wanni jedhamu maqamaaf.
Tole fayyaa ta'a ulfaadhaa yaada nuu kennaa jirtaniif. Gara biraatiin immoo sooshaal miidiyaa adda addaa irratti wanni immoo mul'achaa jiru. Warroonni yookiin humnoonni lola kana uummata keenya irratti banan kunneen ammas akka wal ijaaraa jiranii fi ammallee akka dhaaddataa jiran lola kana caalu banuudhaaf akka deemaa jiranidha. Bakkoota adda addaa odeeffannoon jiru. Isa kana hagam quba qabdu waan kana ni dhageessaniitu yoommoo dhageessaniitu ta'e akkamitti qophaa'aa jirtu? Nuti kana har'aami kan quba qabnu nuti umrii keenya isinuma diigina jedhaa jiranii nuti kun nuuf haarawaa miti haa ta'uyyuu garuu ammarratti gamta dhukkaasni torban darbe keessa ta'eef kiisni namaa kaasannoo meeshaa uummataa waan qullaa ta'eef karaa kanaan yoo cabsuu danda'an malee osoo rasaasa qabu Oromoon 5 nama 100 lakkaa'amu warra finxalleeyyii warra humnaan nama cabsina jee lafa dhiitu san hin keessummeessuu danda'anii kana quba qabama. Inni sangaa qabu sangaasaa 2 qabaannan tokko gurguree kan tokko qabu gurguree har'arra buru wayyaa har'a buleen buru du'a yaada jedhutti jirama. Wanni jiru waan jedhamare qophiimaa jira nuti amma humna ofiidhaa akkuma dandeetti namni qophumarra jira jenneetuma yaadna. Haala nageenyaa naannoo sana jiru ulfaataa fi sodaachisaa ta'urraan namni qabeenya isaa manaa qabu baasee gurguree ittiin of eeggachuudhaaf jecha waan baasuu qabu hunda baasaa jiraadha kan naan jechaa jirtan. Kanaafuu mee gara dhaamsaatii fi akkamitti uummanni maal isin gargaaru isa jedhutti deemna. Uummanni Oromoo bal'aan isinirraa gama tokkotti citee jiru kun immoo yeroo ammaa kana akkamitti isin bira dhaabbachuu qaba maal godhu jettu? Maaliif isin bara loloota hedduu bara mootummaa Minilikiin dura bara Yohaannisiis qabee waraana daangaa taa'ee Oromiyaa tiksaa jirudha. Isin achi jiraachuutu Oromiyaa sitti kabachiisee nagaatti ture jiraachisaadha. Kun dhugaa lafarra jirudha. Kanaaf mee uummanni kun wareegama isin baasaa jirtan kana hubatee maal isin gargaaru akkamitti isin cinaa dhaabbatume? Hayyee uummanni Oromoo lolli guddaan amma sooshaal miidiyaadha. Sooshaal miidiyaa kanarratti sagalee uummataa ta'uudhaan inni tokkoffaan, lammaffaan ilmi namaa kan dhahame waan ittiin qorichaan qabu manni fayyaa qullaadha. Meeshaa waan ittiin diina lolu ittiin qolatu rasaasa kiisni isaa qullaadha. Warra finxalleeyyiidha kan baajata mootummaatiin kan deeggaramu. Kanaaf humni qotee bulaatii fi humni mootummaadha waliin waan hin ginneef uummanni Oromoodha. Walloon Oromoodhaaf iji namaa jaamnaan jaamaa ta'e gara deemuu qabu. Ammaaf baaca fakkaata malee boodaaf gadda. Waan ta'uu qabuun waan godhuu qabuun uummanni Oromoo marti Oromoo walloo bira dhaabbatuu qaba. Qabeenyanis humnaanis sagalee ta'uudhaanis waan hundaanu. Kanatu na hafee osoo kana na gaafattee raattee wanni jettan yoo jiraate xumura irratti akka dhaammattaniif yookiin itti dabaltanii dhaamsa keessanii walitti qabsiistanii akka naa kaaftaniif carraan isiniif laadhasuma. Amma inni guddaadhaan kan naafee jedhu humni addaa naannoo Amaaraa kan gadda uummata Oromootiin yoo faannoon yookaan milishaan naannoo Amaaraa kan isin dhufu ta'e nutuun isinirraa qolataa jedhee nama lafasaa minjeeffatee dhukkaasaaf qophaa'e lafaa kaasanii hoggaa jarrinni sun dhufe itti dhiisaa turan sun ammas wabii maal ta'aniiti bakka sanitti dhufanii naannoo qe'ee Oromoon irraa sanirra qubatanii uummata san bosona geessanii ofii qeessanirra ta'anii eenyu eeganii uummata hidhatee magaalaa Shaaroobiit keessa deemee laftiitu jiru san tasgabbeessanii gara qe'ee isaanii geggeessuu yookaan bittinsuu malee maal godhanii qarqara magaalaa ta'anii yookaan qe'ee Oromoo ta'anii Oromoo tiksan jiranii ofumaan yaada keekkootti ani ofuufuu qopheessuuf Oromoo cabsuuf warra dhukkaasa banuu taa'uun fakkaatan yeroo ilaalu. Kanarraa kan hafe nuti kan amannu mootummaa federaalaa yookaan raayyaa ittisa biyyaa yookaan humna federaalaa yoo walakkaa keenya hin seenin har'aas burus gaaffii keessa jirra. Kanaaf mootummaan federaalaa humna isaa achi bobbaasee uummata baraaruu qaba san ta'uu baannaan teenya suni akka rabbi nu hiree
yaada jedhuun qaba. Ayyee. Mee waan xumura irratti waan gaarii tokko naa kaastanii dhiifama itti deebi'ullee fedhee miti. Uummata sana buqqisanii bakka sana amma kan qubatee jiru humna addaa mootummaa naannoo Amaaraati. Isaan immoo warra faannoo kanarraas garaagarummaa hin qaban nuti. Isaan irratti abdii hin qabnu. Kanaaf raayyaan ittisa biyyaa yookiin poolisiin federaalaa dhufee nu gidduu qubatee isaan sana achii baasuu qabaadha kan jechaa jirtan. Maaliif akka jechuu dandeessanii? Maaliif raayyaa ittisa biyyaas dhufee humni addaa mootummaa naannoo Amaaraas dhufe lachuun isaaniiyyuu qaama mootummaati, garaagarummaa hin qabani. Isaan sun isaan kanarra nuuf hoyyewwan jettaniif maaliif? Wanti isaan sana irra isaan kan wayya jenneef inni raayyaan ittisa biyyaatii fi poolisiin federaalaa sabaaf sablammoota of keessaa qaba. Oromoota akka jira, foon keenya akka jira. Waan lola bara karaa ta'e irratti waan agarreef jechuudha. Dhugaa jirtu hanga ta'e tokko nuti humna keenya ol ta'ee jira, jarri quufee jira, ofirraa qoladhaa haga deemanii jiran jechuudha Oromoon. Isaan kan eeggata konkolaataa jaha dhufe humni naan qara jee ajajaa waraanichaa hoggaa ol bilbile konkolaataa jaarratti sagalee konkolaataa 15 ta'anii jiran. Uummanni kun mishigii qotatanii fuula gara Oromootti deebisanii fuula mishigiidha akkanatti taa'u jiranii. Nuti kan jennu mootummaan federaalaa waan sabaaf sablammoota of keessaa qabuuf inni kun ammoo saba tokko qofa waan ta'eef kanaaf kan xiqqoo irra wayya jennee yaadnu. Tole, maqaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenyaatiin guddaa galatooma. Gara fuulduraattis haalli akka kanaa yookiin immoo wanni odeeffannoon isin nuun ga'uu barbaaddan yoo jiraate karaadhuma sarara kanaatiin akka nuun geessanuu asumaan isin gaafachaa. Turtii haga ammaatti naa waliin gootaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedhu. Isinillee galatooma. Egaan hordoftoota keenya sagantaan keenya kan hagammaa ture. Egaan akkuma argitan finxaaleeyyiin Amaaraa Wallaggaa Bahaatti magaalaa Fiixee Boqqoo jedhamtu dhabamsiisuu isaanii akkasumas Shawaa keessatti naannoo Karrayyuutti milishaa naannoo Oromiyaa 26 eenyuma kana ajjeesuu isaanii, hedduu madeessuu isaanii,
Walloo keessatti lammiilee Oromoo irratti duula bananii jiraachuu isaanii, nama 11 irraa ajjeesuu isaanii, akkasumas hedduu madeessuu, qabeenya uummataa gubuu isaanii kan dhageenye. Akkasumas Finfinnee News Network yeroo garagaraatti gabaasaa akkuma turreetti Baha Wallaggaa naannoo giddaa Kiiramuu Amuruu keessatti qabeenya uummataa mancaasaa, lammiilee ajjeesaa, qeerraa buqqisaa turuu isaaniiti kan gabaasaa turre. Egaan mootummaan naannoo Oromiyaa amma finxaaleeyyii Amaaraa kanaan weeraramuun milishoonni isaa 26 ol ajjeefamuu isaaniillee gabaasnee jirra. Haga ammaatti mootummaan uummata Oromoo naannoo Oromiyaan bulcha ofiin jedhu waan kana ilaalchisee tarkaanfii tokkollee kan hin fudhanne ta'uu isaati. Finxaaleeyyiin Amaaraa kun bakka garagaraatti yeroo humnoota milishaadhaaf hidhattoota mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo itti arganitti tarkaanfii gara jabinaa irratti fudhachuuf ajjeesuu irratti bobba'anii jiraachuu isaaniiti kan gabaasne. Egaan mootummaan amma aangoo irra jiru kun keessumaa Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessuudhaaf yeroo inni itti tattaafatutu dhaga'ama. Keessumaa Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo yeroo garagaraatti waan garagaraa jechuudhaan maqaa balleessuudhaaf yaalii eegguun godhu argina. Egaan kan inni haga ammaatti himachaa ture keessaa qabeenya Oromoo saamanii uummata Oromoo irraa humnaan maallaqa fudhatanii kan jedhu. Garuu waraanni isaa guyyaa guyyaadhaan lammiilee Oromoo akkuma oduu har'aa keessatti dhageessan ajjeesaa, qe'ee irraa buqqisaa, qabeenya isaa saamaa, mana hidhaatti guuraadha kan inni jiraachaa jiru. Mootummaan kun torbee tokkolleen kan inni utuu uummata Oromoo hin ajjeesin, hin hidhin, hin dararin torbeen tokko kan inni nagaadhaan dabarsilleen hin jiru jechuudha. Yeroo ammaa kanatti Oromiyaa keessatti kan nuti yeroo garagaraatti gabaasne, Finfinnee News Network irratti gabaasne, Karrayyuu keessatti abbootii gadaa Finfinnee jalatti argaman qe'ee isaanii dhaquudhaan hawaasa nagaa isaanii booressuudhaan nama 15 battalatti yogguu ajjeesan nama tokko mana hidhaa keessatti itti yaadanii tumanii mana hidhaa keessatti ajjeesan. Wanta inni tasa ta'e tokko fakkeessuudhaan bahanii dubbatu. Garuu itti yaadanii itti saganteeffatanii dhaqanii ajjeesan abbootii gadaa Karrayyuu. Gaafa ajjeesanii ajjechaa kana yakka kana raawwatan immoo battalatti maqaa yakka kana waraana bilisummaa Oromootti haqachuudhaaf, waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessuudhaaf yaalii utuu isaan godhanii dhugaan keessuma isaaniitii miliqxee baate. Egaan mootummaa kanatu akka ofiisaati cawwaa ta'etti, akka ofiisaati qulqulluu ta'etti yeroo inni itti waraana bilisummaa Oromoo maqaa xureessuuf yaalii godhu dhaga'ama. Keessumaa gidduu kana miidiyaa isaa irratti oduu miliqxee baate jechuudhaan sagalee waraabbii miliqxee baate jechuudhaan waggoota 2-3 fuuldura wanta ta'e gadi baasuudhaan ittiin ofiisaa qulqulleessuudhaaf yeroo inni itti yaalii godhutti mul'achaa jira jechuudha. Oromiyaa keessatti goolee Oromiyaa iddoo hedduu keessatti lammiileen Oromoo guyyaa guyyaadhaan ajjeefamaa jiru. Mootummaa aangoo irra jiru kanaan guyyaa guyyaadhaan utuu seeratti hin dhiyeeffamin yakka tokko malee yakki isaaniis utuu hin beekamin ajjeefamaatti jiru. Kaan mana hidhaatti akkuma har'a gabaasne kana mana hidhaatti guuramanii mana hidhaa keessatti dararamaa, mana hidhaa keessatti summii hin faalamaa, mana hidhaa keessatti infekshinii garagaraatiif saaxila baafamaa yeroo isaan jiran argina lammiileen Oromoo. Egaan haala kana keessatti argamna jechuudha. Oromoon waliin ta'ee dhaabbatee rakkoo cunqursaa harqoota garbummaa isarra jiru kana ofirraa hin buusu taanaan badiisaaf akkuma magaalaan fiixee boqqoo kanaa akka isarra hin geenye wabii akka hin qabnedha. Lammiin Oromoo Walloo akkuma jedhe kana bor kan har'a Walloo irra gahaa jiru, kan har'a Karrayyuu irra gahe, kan har'a Wallagga Bahaa irra gahaa jiru kuni
Oromoo bakka biraarra akka hin geenye wabiin tokkollee hin jiru. Oromoon waliin dhaabbatee mirga isaa falmachuu, hidhannoo isaa jabeeffachuu, humna isa ittisu tokko, humna nagaa isaa eegu tokko caalmaatti ijaarrachuu, bira dhaabbachuu danda'utu irra jira. Yeroon itti wabii ofii isaatii ijaarratu yeroo biraan hin jiru. Yeroon har'a Oromoon waliin dhaabbatee mirga isaa falmachuu, qaama nagaa isaa tiksu tokko ijaarratee waliin dhaabbatee, waraana bilisummaa Oromoo waliin dhaabbatee nagaa isaa tikfachuun dirqama Oromooti. Yoo kanaan achi hireen Oromiyaa, hireen Oromootaa akkuma abbootii gadaa Karrayyuu, akkuma lammiilee Oromoo Walloo, akkuma lammiilee Oromoo Baha Wallaggaa, akkuma magaalaa Fixee Boqqoo kanaa ta'uuf jirti. Mootummaa Oromiyaa ofiin jedhu gara Oromootaa, gara Oromoo ilaalaa hin jiru. Mirga Oromootiif guyyaa tokko dubbatee hin beeku. Mirga lammiilee Oromootiif guyyaa tokko dubbatee hin beeku. Mootummaan tokko gaafa ijaaramu nageenya lammiilee biyya bulchaa jiru sanaa, naannoo bulchaa jiru sanaa eeguun galma jalqabaati. Galma jalqabaati. Sanan goone taanaan mootummaa ta'ee jiraachuu hin danda'u jechuudha. Mootummaan kan argamu uummata keessaa ba'a. Humni mootummaa sun uummata keessaa ba'a. Uummata bulchisu sana duddagattee diina uummata sanaa gargaarta yoo ta'e kan akka Shimallis Abdiisaa fa'aa mootummaa naannoo Oromiyaa kan ofiin jedhan finxaaleeyyii Amaaraa kana kan dhachiisaa turan, mootummaa naannoo Amaaraa kan dhachiisaa turan maallaqa miliyoona 100 kan ergan mootummaa naannoo Oromiyaa kan ofiin jedhan kanaadha jechuudha. Yeroo kanatti qe'een Oromiyaa manca'aa jira humnoota qarshii kanaan hidhataniin. Egaan daawwattoota keenyaa sagantaa keenya har'aa asumaan goolabnaa gara fuulduraatti tamsaasa keenya hordofaa, tamsaasa keenyatti subscribe godhaa, karaa TV fi karaa social media nu hordofaa isiniin jenna. Yaada qabdan, gaaffii qabdan nuun gaa isiniin jenna. Nuuf barreessaa. Karaa YouTube channel keenyaa Finfinnee News Network akkasumas immoo gara Telegramii keenyaa FNN 2020 akkasumas immoo karaa Facebookii keenyaa Finfinnee News Network nu hordofaa isiniin jenna. Miidiyaalee Finfinnee News Network ijaarratan kan akka Arraata Biyyoolessaa Oromiyaa, chaanalii Oromiyaa, Walabummaa News Network, Saifa Nabalbaal Radio, Kush Multimedia Network, Keelloo, Arraata Biyyoolessaa Oromiyaa, kanneeniif kanneen kana fakkaatan kan akka Birmaduu Media, Urjii Broadcasting Center, kanneen kana fakkaatan hunda hordofaa isiniin jenna. Yaada qabdan nuuf ergaa, nu bira dhaabbadhaa. Sagalee keessaniin, yaada keessaniin, qabeenya keessaniin nu bira dhaabbadhaa, nu jabeessaa isiniin jenna. Karaa toora saatalaayitiitiin nu hordofaa isiniin jenna. Miidiyaalee keenya yaada qabdan nuuf ergaa. Waan nu waliin turtaniif galatoomaa. Nagaan.